Namni tokko isin sobaa jiraachuu fi yookiin immoo dhugaa isinitti himaa jiraachuusaa akkamitti adda baastanii beektu? Egaa jireenya keessatti nama wajjin guyyaa guyyaadhaan wal agarraa, guyyaa guyyaadhaan wajjin dubbannaa, guyyaa guyyaadhaan dalagaa wajjin dalannaa. Haa ta'uti malee osuma wajjin dalannu namni kun waan nutti himu, waan nu wajjin haasa'u, nu sobamoo nu sobaan jiru kan jedhu akkamitti adda baaftanii beektu? Ani waan tokko fayyadama. Keessattuu namoota yeroo jalqabaatiif ol arguu fi namoota hin beekne jalqaba irratti naannoo jalqabaati irratti iddoo hojiittis haa ta'u iddoo jireenyatti jechuudha. Iddoon jiraadhuttis yoo kan argu ta'e namni kun na sobamoo na sobu kan jedhu haala ittiin baasu tokko tiippii tokkoon qabaa jechuudha. Isinoo maal fayyadamtu? Ani maaliif fayyadama seetanii amma namni tokko hin jiraa yookiin iddoo hojiitti ol barreetaa yookiin immoo iddoo jiraannutti yookiin immoo akkanumatti iddoo deemsa irratti ol argine ta'a jechuudha. Namni kun tokko na sobaa fi na sobuusaa haalli nasitti adda baasu maalidha? Jalqaba waan inni naan jedhu hundumaayyuu nan dhaggeeffadha. Waa'ee maatii isaa, waa'ee jireenya isaa, waa'ee waan hundumaa jechuudha. Haala naannoo isaa, haala jireenya isaa waan barbaade jechuudha. Wanta ta'ee addunyaa kanarrattis ta'uu fi ta'ee biyya kanattis ta'u hundumaayyuu jechuudha. Waa'ee isa mudatee akkaataa inni itti jiraatu waan barbaade waan inni natti hundumaayyuu nan dhaggeeffadha. Sirriitti jechuudha. Qalbeeffadhee jechuudha. Keessattuu yeroo jalqabaatiif keessattuu amala kiyya keessaa maalidha? Waan jalqaba namni tokko ooluun arge jalqaba irratti waan nama tokko nuun arge waan inni natti misan tokkoyyuu hin dagadhu. Guyyaa jalqabaa inni sana haala ittiin ol dhufne wantoota inni natti haala jechoota inni fayyadame haala ittiin jechoota sana ibsa hundumaayyuu nan yaadadha hin dagadhu jechuudha. Maalin godhaa guyyaa jalqabaa nan dhaggeeffadha guyyaa lammaffaattis nan dhaggeeffadha yoo nama kana kan deddeebinee ol agarru ta'e keessattuu jechuudha. Egaa dhaggeeffadhe maalin godhaa guyyaa biraa osoo inni hin yaadatin osoo inni hin qalbeeffatin akkuma carraa ta'een waan inni natti hime keessaa wantoota amma jalqaba sin jedhe san keessaa tokko kaasee tanan gaafadha. Wanni inni natti hime san jechuudha. Haala inni natti hundumaa nan qalbeeffadha. Wanta haalli inni itti jechoota sanis ibse gochoota inni ibse sanis sirriitti qalbeeffadha jechuudha guyyaa jalqabaa. Guyyaan amma akka carraa akka tasaa osoo inni hin qalbeeffatin gaafadhu kana maalidha? Waan tokko gaafadha jechoota inni wantoota inni natti hime keessaa jechuudha. Yeroon gaafadhu kana maalidha? Yoo dhugaa natti hime ta'e namni kun waan hundumaa akkuma guyyaa jalqabaa natti hime sanitti kaaseetti dubbata jechuudha. Tokkollee nan bisu. Jechoota san takkaayyuu nan bisu jechuudha. Akkaataan inni jechoota sanis itti ibsu gochoota inni kanaan dura natti ibsu san haaluma kanaan dura natti hime sanitti natti hima. Yoo namni kun immoo na soba ta'e maal ta'a? Tokkoffaa inni bitaa itti gala. Sitti himee jira moo wanta akkanaa sitti himee hin jiru jedha. Lammaffaa immoo akkana ta'e bakka waan gocha inni haala inni natti hime san maalidha? Faallaa kan ta'e yookiin kan waliif fagaanne yookiin immoo maalidha? Fakkeenyaaf nama tokko wajjin fakkeenyaaf hiriyaasaa yookiin jaalallee isaa yoo ta'e yookiin jaalallee ishee yoo taate yookiin jaalallee isaa yoo taate dubartis haa ta'u dhiiras haa ta'u yeroo jalqabaatiif Adaamaa hoteela akkanaatitti ol barree jedha. Yoo namichi kun dhugaadhaan natti waan kana dhugaa ta'e maalidha? Bootu idduma san Adaamuma nas natti maasi Adaamaa hoteela sanis tokkuma natti maa jechuudha. Yoo soba ta'e immoo maal godhaa namichi kun iddoo sanis jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf Adaamaa yoo ta'e Finfinneetti ol agarre jedha. Yoommoo hoteela Adaamas ta'e maal Adaamatti hoteela biraa natti maa jechuudha. Kanaaf jecha sani inumaayyuu irra deebi'e. Yoo namni soo baay'ee maalidha? Wanta kanaan dura natti misan kallattiidhaan irra deebi'ee natti himuu hin danda'u yeroo baay'ee jechuudha. Ani haala kanaanin namni sun na sobamoo na sobu kan jedhu yeroo baay'ee haala kanaan adda baafadhaa jechuudha. Jechoota inni kanaan dura natti dubbate wantoota inni natti dubbate san nan qalbeeffadha. Yeroo tokko osoo inni yaadatin irra deebi'een gaafadha. Yoo kallattiidhaan jechuma san deebisee haaluma saniin kan natti himu ta'e namichi kun akkana sobaan jiraanne addan baafadha. Yoo namichi kun immoo haala isaa kanaan dura natti hime irraa gargar kan ta'u wantoota garagaraatiin jechuudha. Haaluma garagaraatiin garaagarummaa kan qabu yoo ta'e namni kun na sobaa jiraachuu fi jechinni wantoonni natti hime sun soba ta'uusaa addan baafadhaa jechuudha. Ani haala kanaanin namoota na sobanii fi namoota na sobne yeroo baay'ee keessattuu namoota wajjin yeroo dheeraa
turuu barbaadu yookiin yeroo baay'ee wajjin turre dhiyaatu akkanatti qalbeeffadhee adda baasaa jechuudha. Isinoo mee akkamitti adda baafattu namoota isin sobanii fi isin sobne keessattuu amma maalidhaa rakkisaadha yeroo baay'ee namoota haaraa ta'ee nufi wanna baay'ee dhuguma isinitti fakkeessanii isinitti immoo waa isaanittis ta'e waan hundumaa soba isinitti himu ta'a isa sana adda baasuun rakkisaa ta'a jechuudha. Mee akkamitti adda baasuu dandeessu isin namoota kana yoommoo kan wajjin jiraatan ta'e yeroo baay'ee namoonni naannoo jiran ekaleen hin sobaa ekalee wanta akkanaa irratti gocha isaa yeroo 2 yeroo 3 irra deddeebi'ee raawwatu irraa adda baaftanii namni kun akka sobduu ta'e akka sobaa jiru hin beektu. Namoota haaraa mee isinitti ol bartan akkamitti wanti inni isinitti himaa jiru soba ta'uu fi dhugaa ta'uu akkamitti adda beektu. Asumarratti maal isiniin jechuu barbaada namoonni akka carraa yoo na wajjin ol bartan yookiin immoo wajjin ani wajjin haasofnu jechuudha. Darbee wanta natti himtan jechuudha. Darbee akka carraa ta'e guyyaa biraa isin gaafachuu waan ta'uu danda'uuf wantoota isin natti himtan san qalbeeffadhaati natti himaa. Maaliif nasobaa fi nasobaa jiraachuu nasobuu dhabuu keessan akka adda itti baafadhu haala kana waan ta'eef yeroo wantoota wajjin dubbannu ta'e wanti sun dhugaa yoo ta'e kallattuma san deebitanii akkanatti himtanidha jechuudha. Osoo ta'e immoo usuna wajjin dubbachuu baattanii yookiin oduu natti himuu baattanii gaarii ta'aa jechuudha. Maaliif an akkan isin hin taajjabne waan ta'eef yoo wajjin dubbannu adaraa namoonni walbeen soba oduu natti dubbachuu baattanii filatamaadhaan jedha galatooma.